جرتو نجرتني جرتني أكملتن فيا meesheer godha osoo hin jalqabne dhaamsa kana ummata hunda bira akkanaaf dhaqqabu waan hin barbaaduuf keessattuu artistoota bira akka dhaqqabu waan hin barbaaduuf please share godha akka namni seenu barbaada. share naaf godha. maaliif jirtan isin fayyaadha? galatooma. haye akkami oltan isin nagaya olmaan akkam jiruuf jireenya akkami? It looks you are not okay with yeah with you actually. hojii dhabeeyyiin hundi asirraa nama rakkitin koomentuma akkam barreessaniin jaabaran. Anyway tole dhaamsa kana sheerii godhaa yeroo fixxanii. dirqama kuni dirqama lammummaati. dirqameetiin ol bahee maalinni keessattuu artistoota Oromootiif artistoota Oromoo hunda warri ala jirtan itti aansuudhaan ummata Oromootiif dheengadda dubbadheen ture waa'ee Roobaa Dhaabaa torbaan kana keessa lubbuun isaa dabartee jirti Finfinneetti qindeessaa muuziqaati. torbaan kana hamma dandahametti ji'a kana keessa dokumentari isaa hojjechuuf yaalii godhuun barbaada. namoonni seenaa isaa beeytan biyya keessaahis asiihis karaa inboksiitiin akka nu qunnamtanii waan tokko tokko nu ergitan. seenaa isaarraa amma dura Boruu Barraaqaa waan baay'ee dubbatees barreessees jira. innilleen asumaan yoo arkee akka itti yaadu barbaanna. akkasumatti dhuunfaadhaanis ni qunnamnaa jechuudha. gareen artistoota hagii walitti dubbatu jirru irratti hojjechuu barbaannaa jechuudha. namni kuni nama waan guddaa Oromoof hojjeteedha. arraan tana ilmaan isaa dhiiseetii dabree jira. kuni waan siireesii ta'eedha. waan lammummaati dirqama nuti qabnu godhuudha qabna. keessattuu artistoonni gaaf biyya jirtan isaa wajji waan baay'ee hojjettan ni jirtanii usuu hin qabdanii waan takka godhuu qabna. wanni asirratti dubbannee fi keessa wal qunnamus ni dandeenya ittis jirra. garuu ummanni Oromoo akka nu dhaga'u barbaanna. ummanni Oromoo waan waliin jenne kana akka nu dhaga'u barbaanna. suni maali? maqaa dhooyne yoo dubbanne Adnaanas jira. Adnaan Muhammad Daawud Mokonnin ni jira. Kadir Seen ni jira. Adam Haarun ni jira. isaan hundinuu hojii guddaa waliin hojjetanii jiranii nu caalallee jechuudha. namni waan guddaa hojjechuu danda'an isaanii. namni kun gaaf biyya jiru dhaabaafillee waan hedduudha hojjete. umrii isaa guutuu hawwisoo hedduu jala deemee sirboota
hedduu haqabsoo ka siyaasaa ilaa sirba alaabatti illee hojjechaa nama ture jechuudha. Kan afaan Oromoodhaa hin dubbanne Oromummaan isaa isa quuqee akkasitti deemee eenyummaa isaatiin uummata Oromootiif hojjechaa ture umrii isaa guutuu jechuudha. Karaa biraatiin akkuma biyyattii sanittuu sirboota 600 ol siingilii qofa hitii kata'e jechuudha. Kan jara biraatu kadalage. Arra isaan nama isaaniitii miti gaafa inni jiru galateeffataa turan namni maqaa isaa haasaa jiru hin jiru oguu kana laallu nutti dhagahame namni keenya garuu seenaa isaa hojjetee artistiin hundi irratti hojjetee goofandii tokko banee dirqama waan ilmaan isaa haati mana isaa ittiin gargaartu walitti qabuun nurratti dirqama ta'uu qabaa jechuudha. Toora ilmaan 7 moo 8 yatiima guddifti. Ilmaan isaa qofa osoo hin taane obboleessa isaa ilmaan yatiima biraa biyyaan batti dhalatanillee if biratti deebisee nama guddisaa jiru tokko arra inni lubbuun hin jiru cal jechuu hin qabnu nama kana gargaaruudha qabnaa jechuudha. Nama hedduu waan guddaa Oromoof hojjete arra lubbuun hogguu dabre cal jechuun nurratti qaanyiidha. Osuma isa dhukkubee hospitaala ciisuu kadhannee nama kana namuu calnurraa je'ee amma osoo jennu lubbuun isaa dabarte. Akkasumatti Nuhoo Goobanaa dhukkubsatee jira unoo waggaa takka dabarse eega qaamni isaa guutuun irratti laamshee jechuu afaanii hidhamee ciisaa jiru jechuu. Namni kunis ilmaan xixiqqaa fidee biyya Yamanirraa ilmaan isaa achi haadha manaatii wajji nama dararamaa jiru. Mana kiraa keessa jiraata dhugaa yoo barbaaddan manas hin qabu. Isa kanaafis akkasitti osoo kadhannuuti siree irratti hafee rakkachaa jira jechuu. Caaluma je'ee namuu wallaaluun kun hogguu namni wanni jedhu qaanyiidha. Akkanumatti asirratti bahanii namuu Oromoo jechuu fi hogguu artistiin tokko qabame artistiin kun dhabame maal jechuun maali faayidaan? Kanaafuu amma osoo lubbuun jiranii waan tokko godhuudha qabna. Amma haroobaa hatattamaan ilmaan hedduudha qabaa. Haati mana isaa kophaa irratti dararamaa jirti. Wanni duraan seenaa isaatis tahee haala isaa awwaalcha isaa maal nutti mul'isullee nama hin jiru. Akkuma agartanii TV'n tokkichi chaanaalli tokkichi waa'ee Oromoo irratti waan akkasii fidulleen cufamee jira biyya keessatti. Warri achi keessa hojjetulleen hidhatti guuramaa jiranii kuni gaaga'ama tokko osoo yoo asirratti warri baatanii Oromoof waa goonu dhaamsa Oromootiif dabarsina jettan waan kanarratti yoo hojjettan dubbattan gaariin itti fakkaata. So artistoonni Oromoodha hundi keessanni beeytanii waan waliin godhaa turtanii roobaa dhaabaatii wajjin itti yaannee seenaa isaa walitti qabnee dokumentaarii gabaabaa tokkos hojjannee ummanni isaa maal akka inni tahee hojii inni ummataaf gumaacha kana hunda beekuu qaba. Gofandii tokko bannee gruppiidhaan hatattamaan gargaarsa faamilii isaatiif ta'u walitti qabuu qabna yaada jedhuu qabna. Kana artistoonni hagi tokko walitti haasoyne kana dubbatamuu qaba waan joon wal dubbanneetiin dhufee kanaafuu itti yaada wal qunnamnee inboxiidhaan boruu barraaqaa galatoomi seenaa isaa hedduudha dubbattee gaafa sanuu namni silaa gurreetti kannee dhaggeeffate osoo lubbuudhaan hin dabrin dura waan takka godhamuufi nama qabu ture inni har'aan tana jechuudha. Kanaafuu please share godhaa itti yaannee haa goonu waan takka seenaa isaa bal'inaan ka ibsinu taha. TV biraarrattis yoo nu fidan ni gaafannaa ni dabarsina. Kanaafuu hatattamaan waan faamilii isaatiif ta'u qopheessinee gargaaruun dirqama. Warri Minisootaa jirtan ka isa sirritti beeytan rakkoo meeqa waliin dabarsitan please hin callisina irratti jabaannee haa hojjennu. Uummataatu ragaadhaan maan tana jechuu dubbachaa jirra. So isinilleen nuuf dammeessaadha itti dhaama. Viidiyoo kanas share naaf godhaa. Galatooma aganuma jechuu fi waan waliin haasofne as fidee akkan dubbadhu waan naan ja'aniif dhufee fedhii kiyyaan jechuudha. Hedduu galatooma.